Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kabajamtoota naannoo shoo jira jirtu alhamdulillah nagaa fayyaa qaba. Baga nagaadhaan gara chaayinaa lakiyyaa dhuftan isinin jedha. Eid mubaarak. Kan baranaa kan bara dhufu rabbiin nu haa geessu, kan baranaatti ittiin nu gahee kan bara dhufuutiin nu haa gahu. Alhamdulillah. Akkasitti eeda guyyaa hadhaa kaleessa baay'ee biizitaanee dabarsine baay'ee namatti tola. Garuu eediin guyyaa kaleessa kan guyyaa hadhaallee baay'ee das nama jedha. Uummanni mana jiru akkanatti shaashambaa ofirraa jedha. Nu warri manatti hin galle gaa akkuma dabarsine kaasni jenna. Mashallah alhamdulillah. Garuu bakka jirrutti akka alhamdulillah akka gaariidhaan dabarsine wayo munaaf itti hafne gaa mashallah muniraan itti hafne hinnaa jetta maali waaw qamaatiin isaanii baay'ee das nama jedhani. Ijoollee Harargee kanumaaf hin jaaladha. Baay'ee das nama jedhani. Harargeen kun uummata jaalalaatti mashallah tabarakallah wallahi das nama jedhani. Sharriin qabani garaa isaanii taphatanii kolfanii ofirraa fatatana jechuu yoo ta'e malee kabajamtoota daawwattoota kiyyaa dhiifama sagaleen kiyyaa sirrii hin jiru. Maaliif ijoollee hajjii deemtee galte gonfaa qabattee nutti hin galtee ilmi jechuudha. Manni keenya hundi isaatu akkuma kanatti dhukkubaara. Ijoollee bakka hajjii dhadheetu galee nutti fide achii lafti isaatittuu baay'ee hin hawwaa. Bakka hajjii kanama baay'inarra kan ka'e jechuudha. Mucaa tokko qabee galeen manni keenya hundi nama 7 akkuma kanatti dhukkubaa awwala mucaa seerannaa qabe maani maarree bakka hedduunatu deemaa miree akka taaksiiti. Isarraa naqqabatee manni hundi isaa amma gonfaadhaan qabamaniiranii. Sagaleen kiyya sirrii hin jiru naaf kolchaas jedha obboleeyyan kiyya. Viidiyoolee waa takkaallee dalaguu hin dandeenye. Tokkoffaa mashguula ta'e, lammaffaa immoo sagaleen kiyyallee sirrii hin jiru. Baay'ee na cufameera alhamdulillah naa bannamee ture. Akkas isinin jedha daawwattoota kabajamtoota kiyya. Viidiyoodhuma kana isin affeereera. Ayyaana gaarii isinii haa ta'u. Muniraa waliin bashannanaa isinin jedha. Uummata Harargee, uummata jaalalaa kan jibba hin qabne, kan soba haasa'uu hin beekne, dhugaa malee uummata jaalalaati. Sharriin qabani garaa keessa bakka waan qabaniin jana jechuu malee uummata akka ofirraa hin jedhani akkas ofirraa shaashaa jechuu jiran maashaallah namatti tolani. Harargeen dhugaadha wallahi uummata jaalalaati. Baay'een jaaladha. Aluqonni isaanillee natti tola. Qulqullumminni garaa isaanillee dasna jedha. Jajjaboodha uummanni isaanii kun beekta. Ganda qabsoo kanattillee baay'ee jajjaboodha. Dhalaa isaaniis haa ta'u dhiironni isaanillee baay'ee namatti tolani. Karaa jaalalaatiillee fudhanne baay'ee dasna jedhani. Bashannanuu bichaadha. Baay'ee jaalala beekanii dhugaa isaa uummatuma jaalalaati. Baay'ee namatti tolani. Muniraa waliin turtii gaarii isinin jedha. Anasumaanii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu isin jedha. Daawwadhaa hanga dhumaatti. Maatiin uftaa warri maatiin utaane warri maatiin utaatan galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa isinin jechuu barbaada. Oolmaa gaarii.